Macaafa qulqulluu fakkeenya boqonnaa 24 akka nama jallaa jireenya nama qajeelaa riphxee hin eeggatin bultii isaa irrattis humnaan hin kahin. Namni qajeelaani si'a torba otuma kufeeyyuu deebi'ee hin ka'a. Mata duree akkas jedhuun isinitti dubbadha. Kufanii ka'uun jira jedheetan dubbadha. Ameen. Kufanii ka'uun jira. Namni tokko iyyee maaliif natti himu mata duree kana? Kufanii ka'uun jira jedhame maalo. Kufanii maal ta'utu jira? Mee waa'ee kufuu dhiisiti mee ka'uun jira jedhame maalo. Namni qajeelaa meeqa kufa jedha? Torba kufaa torba ka'a. Isa jedhuun beekna nuyi afoolaan. Kutaa macaafa qulqulluu kana afoolaan beekna nuyi. Dubbifannee lakkoofsa ishee gara olii jirtu kan hin dubbifnu yeroo baay'ee. Lakkoofsa 15 irra see jirtu hin dubbisnu. Isheen 15 irra jirtu garuu waan tokkodha. Waaqayyotu nama qajeelaadhaaf dhaabatee dubbata. Maal jedhee afaan nama Waaqayyo Salamoon keessa darbee nama qajeelaa riphxee hin eeggatin. Mana isaa irrattis hin kahin. Namni qajeelaani kuffisee ragaafatettu ka'ee seega. Namni qajeelaani badee ragaafatettu ka'ee seega. Namni qajeelaani cabee ragaafatettu deemee seega. Ka'uun jira jedhame maalo. Macaafa qulqulluun kun lakkoofsa 15 gaafa dubbistanu akka nama jallaa jedha. Jireenya nama qajeelaa riphxee yookaan gaaddeen eeggatin. Bultii isaa irratti humnaan hin kahin. Namni qajeelaani jedheetu waa'ee kee dubbata. Waa'ee koo haasa'a. Namni qajeelaani jedhe torba yoo kufeyyuu deebi'ee ka'uudhaaf chaansii kan biraa qaba. Carraa torbaffaa duwwaa miti 8ffaa iyyuu qaba. Dabalee ka'ee dhaabachuudhaaf hin danda'a. Jira. Kutaa macaafa qulqulluu kana ብዙዎች የምናውቀው ጻድቅ 7 ጊዜ ይወድቃል 7 ጊዜ ደግሞ ምን ይላል? 7 ጊዜ ይወድቃል የምትለው ቃል ትርጉሟ ሌላ ናት። አይምሮአችን ውስጥ ትርጉሟ በእኛ ልብ ውስጥ ሌላ ናት። ከዝሙት ጋር የተያያዘች ነገር ናት። ዋነቻው ጅወል ቀበጥ በካት ይቺ የማምለጫ መንገድ ናት። ጥቅሱ የሚለው ጻድቅ 7 ጊዜ ይወድቃል ደግሞ ምን ይላል? ይነሳል። መውደቅን ፍሩ ወድቆ መቅረትን ግን ተጸየፉት። ኩፉ ሶዳዳ ኩፈኒ አፉ ገሩ ጪጋ ነምን ቀጀላን ህን ኩፈሲን ካስጀ ዋነ እጃወል ቀበቱ ምትኩን ባየን ከሳን እጃወል ቀብሲስተኒ ቤት ኩታ መጫፈቀን አፎላ ዋን ፌፍ ነምን ቀጀላን ጋፈ ወልዳ ከሳ ነሚ tokko ዋንተ ጎዴ ገሰሰሙ ጥቅሲ ከነቱ ዱብፋማ ማልጀሩ ነምን ቀጀላን ቶርባ ኩፌ ቶርባ ካይ ጋፍ tokko ጋፊነት ታናን ኩታ ከነ ዱብሲ በረቼ እንዴ ነምን ቀጀላን ጀራውት እንጀ ቀጀላ እርገተ ቀጀላ እንጀሩ መታንሳ ሂካ ከምብራከን ቀጀላ ዳውቲ ማልታ ኩፋቲ ሳነቲ ማናምጭ ኩንጀ ቶርባ ኩፌ አከመቲ ቀጀላ ጀራማንጀ ሰሙኮ ከሰ እጃወል ቀበተ ከወንተና ከሰ ካማቱሪ ማሊፊ ነሚ tokko ሲአ ቶርባ ዱበርቲ ቶርባተ ጁደንዳ አይቹዳ ነሚ tokko አለና ሲሴዳ እጅን ኩፌ በቃይንካ ይሰዱፉ ሲሳ እጅ ሼዳ እጅን ኩፌ በቃይንካ አማ ቶርባ ጋኡቲ ዋቀዮ ሳፍ ኢኖብሳ ጀቹዳ ጀዴ ሰሙኮ ከሰ ደደቢናል ኩታ መጫፈ ከነ ደቀን ዱብስ ዋን እጃወል ቀበተን ቀብ ሜቢ እጅ አከ tokkotti qabamu qaba nami kun torba yoo kufeeyyuu torba ka'uu danda'a. Namni macaafa kana barreesse Salamoon jireenya nama qajeelaa irratti hin ka'inaa jedhee namoota wayitti dubbata. Jireenya nama Waaqayyoo irratti hin ka'in jechuudha gabaabaatti. Sababiin isaa qajeelota kan jedhaman ijoollee Waaqayyooti. Qajeelummaa mataa isaanii qabu otoo hin taane qajeelaa isa ta'e Kiristoos irraa waan dhalataniif qajeelota jedhamaniiru. ጽድቃችን የመርገም ጨርቅ አይደለም። ጽድቃችን ክርስቶስ ኢየሱስ ነው። ቀጀሉማን ከኛ ክርስቶስ ነው። መጫፍ ቁልቁሉን ከዳቲና መቀጀላ ሁምነ ሸቲ ዋን ጉዳ ጎቲ ጀራ ቀጀሉማ ሰከም ቀጀሉማ ሰዋቀዮ ነው ከን ቀጀሉማ ክርስቶስ ሰነቀበኔ ሂንከረነ ማለ ኤከለን ጫላ ጀቹሚት አቲ ጩበማ ዳቲ ቀጀላ ዳቹሚት ጆሌ ዋቀዮ እንዱምት ሳኒ ቀጀሎታ ከደኒ ጆሌ ዋቀዮ ሁምነ ቀብዲ ጀቹ ደከራብራቲ አትስከረዱ ነማ ቀጀላ ዳ ቀጀሉማን ከጎፍታ ኢየሱስ ከደኒ ከዋቀዮ እንዱረቱ ሁምነ ሸቲ ዋን ጀባጎት ሶ ነማ ቀጀላ ከነረቲን ከኢና ገባባተኝ ረቲን ከኢና ስረት ነረት ጆሌ ዋቀዮ ተቀጀሎ
Ijoollee Waaqayyoo irratti hin ka'inaa. Ijoollee Waaqayyoo yoo kufaniyyuu, yoo si'a torba kufaniyyuu, si'a torbanuu maal ta'u jedha? Hin ka'u. Mee yoon torba kufeyyuu jedhame maaloo? Inuman ka'a jedhame maaloo? Inuman ka'a. Tsaadiqii wadqaal. Nami qajeelaan hin kufa. Waa'ee ejjaatiin waliin qabsiisinaa waan kana. Kutaan macaafa qulqulluu kun waa'ee ejjaatiin waliin qabatu. Kufaatii kan jettu kun namni karaa garaa kufuu danda'a. Namni qajeelaan karaa tokko miti kan inni si'a torba kufu. Ikoonomiidhaan kufuu danda'a. Fayyaadhaan kufuu danda'a. Jireenyaan kufuu danda'a. Bultiidhaan kufuu danda'a. Barumsaan kufuu danda'a. Karaa garaa waan garaatiin kufuu danda'a. Kufaatii namoonni nama qajeelaa irratti fidan. Kufaatii harka namaatiin ati kufte. Kufaatii nama qajeelaa otuu ta'anii jiranuu jallina isaatiin si kuffisan. Waaqayyo garuu akkas jedhee deebisa. Yoo tokko miti torba kuffisteyyuu namichi qajeelaan kun hin kaa'e. Waa'ee kooti namni jedhu tokko iyyee maraate nan kaa'e. Waa'ee kooti namni jedhu tokko iyyee maraate nan kaa'e. Miila si jala kaa'anii yoo kufteyyuu Waaqayyo akka jedha hin gowwoomin kufeera otoo teettee raawwatin ka'eeran jedhaan. Gidee kufuusaa otoo isaan lallabanuu namni Waaqayyo garuu deebisee maal ta'a? Hin kaa'e. Namni qajeelaan si'a torba yoo kufeyyuu si'a torbanuu maal hin ta'a jedha. Biraazar pheenxee sodaadhu. Biraazar pheenxee kassare sodaadhu. Biraazar pheenxee dhukkubsate sodaadhu. Biraazar pheenxee mana barumsaatii darbuu dadhabe sodaadhu. Biraazar pheenxee dhukkubaan rukutame sodaadhu. Maal ennaan deebi'ee ka'uudhaaf isaaf ammayyuu maaltu jira? Abdiitu jira. Namichatti kufeera jette ka'uu isaatiif abdiitu jira. Maaliif macaafni akkas jedha? Waa'ee nama kanaatiif yoo torba kufeyyuu, yoo torba dhukkubsateyyuu, yoo torba gadi jedheyyuu, yoo si'a torba kassareyyuu, namichi kun deebi'ee maal hin ta'a? Hin ka'a. Hin ka'a. ይነሳል። ጻድቅ 7 ጊዜ ቢወድቅ እንኳን 7ቱንም ጊዜ የመነሳት አቅም አለው። ከምን የተነሳ? ከክርስቶስ ኢየሱስ የተነሳ። ሰበብ ማሊካ ከኒሰ ካሱቱ ጅራ ለፈኒ ኩፌ ደቤ ዱፌ ሰበርባዱቱ ጅራ ወርቂን ቁባኩ የሆነ ጀላበደ ነማሚቲ ከና በርባዱ አነቱ ደቀ ዶት ገተ ሰነ በርባዳ የሰት ገተ ከኢላሊ ከናንጀራ የሆነ መት መደስ ሲገለ ጋፈት ኩፍቱ አባንኬ ሲበርባቸ ገዲ ዱፋ ጋፈት ገተምቱ ጋፈት ከሰርቱ ቦዴት ተፈረ ጋበ ጀረምቱ ሲበርባቸ ገሩ አባንኬ ዱፈቱ የሰት ኩፌ ሙጫንኮ የሰት ያፈ ሙጫንኮ የሰት ራንፈተነ ሙጫንኮ የሰት ተፍተን ተልቆ ከነ በርባዱ ቀበ ከንጀሩ ነምኒ ተኮ አሜን አጀብ ዮ ነምኒ ሲበርባዱ ደበመ ዮ ፍሪ ሲበርባዱ ደበመ መቃኬዩ ዮ ሲደገተን አችተፈም ጀደኒ ለበዛን ደርበኒ ዋቀዩ ዱፌ ሲፉ ዋይ ኮት ነምኒ ጀዱ ተኮ የመራተ አሜን ናናጀ namni qajeelaan yoo kufeyyuu hin kaa'u. Meeqa yoo kufeyyuu tokko kassarte yaaddeen torba yoo kassarte hin kaata. Tokko kuftee yaaddeen torba yoo kufteyyuu hin kaata. Dhukkuba kanaan si'a tokko qabamte si'a lama qabamte naamani torba yoo dhukkubsatteyyuu hin kaata. Si'a tokko namoonni si jibbani si'a torba yoo si jibbaniyyuu hin kaata. Si'a lama sitti faradame si'a sagali yoo sitti faradame ati hin kaata. Namni tokko meeyyiti kan nakaasuun qaba jedhime maal? Namni qajeelaan si'a torba kufa miti. Namni qajeelaan tokkos lama isa kufu torba yoo kufeyyuu jedhe gooftaatu. Waaqayyo takka jedhe mucaan kun yoo torba kufeyyuu yaala xirixxir shakkin jedhini numa kaa'e. Obboleessi kufeera jedhame numa kaa'a. Obboleettiin kufteette namte numa kaati. لفسان التسداقتني سيادة واقعي نما واقعيوتي نما واقعيوتي نما قوفتاتي نمني قوفتا سياتو كوميتي سياتو ربا يوكو فيو ديبي كيدابتا نما قجيلا رتي ربطين يقتن جل كريستان نما سبرجرو كان نما قوفتاتي وامامي ربطين يقتن بلتي زارتي سنكاين namicha kuffisuudhaaf hin jedhin yoo kufeyyuu maaliif rakkata kuffisuutti rakkatta malee noo kaa'aa jira. Birrii 500 baasaniitu si kassarsuuf mana tonkaa hidhaku. Simiti kan kassare isaantu 500 kassar. Maal ennaan atamma sinuma kaata.
Footoo kee fuudhanii mana xonqaayii dhaqaniitu sangaa gurraacha qabu. Atiin kaataa jarri garuu sangaa gurraacha kassanaaniiru. Atiin kaataa isaan garuu ndaaqqoo gurraacha kassanaaniiru. Atiin kaataa birrii sitti ba'e garuu akkasumaan bade. Atiin kaataa warri deeman garuu kassanaaniiru. Harka kee ol kaasi otoo isaan mana xonqaayiitiin galin jedhime maaloo. Iyyiti ankayeeraa jedhi maaloo. Ambayeeraa jedhi maaloo. Anarkaa bayeera. Mana xonqaayii deemanii otoo isaan hin galin anarkaa bayeera. Maatii ana feefradii kalifoondaa loofasaa. Eddecha isaan irratti faradanii kaan Waaqayyoo otoo isaan hin galin diigeera. Waliin makeera Waaqayyoo yaameen jedhadha. Nami qajeelaan yoo si'a torba kufeyyuu si'a torbanuu maaliin ta'a? Hin ka'a. Braazer ekelee akkam taate booseen ikkoon kassarte afaanitti si cabsa Waaqayyo. Ziyaabeer misikiree no. Ebeelu akkam ta'e boo waa'ee isaa dhiisin ikkoo hin kasharaa'eem. Braazer gaafatachi garagaltu karabaatii akkas godhaa jira namichi. Otuu atas garagaltee achiin garagalin waa'een nama kanaa namaan galu. Nami tokko argaa kaasiti waan ani Yesuus wajjin jiruuf jedhimee maaloo. Waa'een koo eenyuufuun galu jedhi dabaleeti. Nama miti haadha koo abbaa koo obboloota koo miti. Anuu of shakkaan deema beektaa. Maaliif jennaan waan an boor ta'uu hin beeku. Namni Waaqayyo akka maaliiti dhaka qilleensaatidha. As jira gaafati jettu gama jira. Gama jira gaafattu darbee fagaateera. Qilleensi hin qabamu hin dhaabatu. As jira gaafatettu gamaan ba'a. Namoonni Waaqayyo qabaa xonqaayitiin hin danda'amanu. Namoonni Waaqayyo kisaara namaatiin jecha namaatiin hin danda'aman. Maal jennaan isaan akka qilleensaati. Akka maaliiti? Isaan akka qilleensaati. As jiru gaafatettu gama jiru. Waa'een jara pheenxee kun namaan galu. Waa'een jara pheenxee kun mataa namaa garasi. Waa'een raajii mintee kun namaan galu. Hafeera gaafannu jennu dhufeera. Kufeera gaafannu jennu darbeera. Achi jira gaafa jennu namni tokko mokuun noonnoo gamaan ba'eera. Anas hin jiru jara tasitti na eegaman. Fagaaddeeraani. Deemeeraani. Namni Waaqayyo akka qilleensaati. As jira gaafa jedhamu achi jira. As jira gaafa jedhamu gama jira. Eessa jirtaati maqaa Yesuus lafa isaanitti si eegaa jiranii si baaseera. ወጣው በኢየሱስ ስም ወጣው በኢየሱስ ስም ከሰፈር ወጣው ከመንደር ወጣው በኢየሱስ ስም ያልተጠበቀ ቦታ ላይ ነው ያለሁት በኢየሱስ ስም ያላሰቡኝ ቦታ ላይ ነው ያለሁት በኢየሱስ namni ofirratti ኮንፌስ godhu waan gaarii ኮንፊደንስ godhata ኮንፊውዝድ ta'uu keessaa mumbaa cannaqamuu keessaa ba'uu yoo barbaade ofirratti haasa'e ani yellowum እዚህ ሰፈር yellowum jiru mandara kanaan gaafa asirraa faarfattu meemee adii gidduutti of ilaali jara kana dhiisatti laakaasaan taaraadha booshaadha gaafa madirakii kana yaabdu callumatteessa kanatti ol hin ba'in ingilizii keessa galeeraan ameerikaa keessa galeeraan saawut afriikaadha kun anaaf Waaqayyo waan qabeera burkeessatti of ilaali Waaqayyo seenaa kee geeddareera namni Waaqayyo akka qilleensaati amma nasitti argeem gaafa dettu lakki achi hin jiru maal darbee fagaateera deemeera siin jedhu argitee hojii ergamoota boqonnaa afur dubbaa deemtanii gaafa laaltanu Phexrosin faa cimsaatii hidhaa jedhan ሐዋርያቶች ሲታሰሩ ከግንድ ጋር ተጠርቆ ነበር ግንዲዳ hojii walitti hidhamu maaliif jennaan jara kana hidhaa miti duutuu hin danda'u gindiidha walitti hidhaa maal manatti galchanii qollofanii mana hidhaa jechuun ikkoo wayitti hidhamuu miti jarana mana wayitti galtanii teessu jari kun garuu akkanatti hidhaniitu eegu maal jennaan kan jara kana namaan galu jarattiin kun fira namicha sanaati fira namicha sakamii isa dhagaa galagashee ka'e dhagaarra keenyaan iyyuu galagalchee ka'e firootumtisaa haatumtisaa Maariyaam shittoo dibuudhaaf gaafa isheen achi jira jettee dhattu inni achi hin jiru ergamaan tokko dhufee maal jedhe inni as hin jiru hin barbaadinaa jedhe jarri kun fira isaati warra hidhaa miti duuti hin dandeenye as jiru gaafa jedhaman warra gama jiran hidhamaniiru gaafa jedhaman hiikamaniiru warra jedhaman qabamaniiru gaafa jedhaman gadhiifamuu isaanii kan lallabamu namni qajeelaan torba kufee gaafa jettu ka'uu isaatu lallabamarrayyu namni qajeelaan si'a torba yoo kufeyyuu si'a torbanuu maaliin ta'a hinkaa namaan galu waa'een nama qajeelaa kun hafaniiru gaafa jettu dhufaniiru kan jedhutu jira gaafa isaan rukutamaniiru jedhan kaasee kan naabutu jira namni qajeelaan maaliin kufa ikoonomiidhaan kufuu danda'a namni qajeelaan maaliin kufa
fayyaadhaan kufuu danda'a. Namni qajeelaan maaliin kufa? Mana barumsaatti sadarkaadhaan kufuu danda'a. Namni Waaqayyoo maaliin kufa? Bultiin isaa kufuu danda'a. Namni Waaqayyoo maaliin kufa? Tajaajilli inni tajaajilaa jiru maal ta'uu danda'a? Kufuu danda'a. Namni Waaqayyoo kun namni qajeelaan maalitti kufuu danda'a? Isa si yaaddan ejjettis kufuu danda'a. Garuu Waaqayyo maal jedhaa jira beektaa? Hin ka'a kufeera hin jedhin. Hin ka'a namichatti kufeera jedha. Hin ka'a warri kufeera siin jedhan. Waaqayyo waa'ee gakkaidha. Hin ka'a sireerra. Hin ka'a gabaa kufe keessa. Hin ka'a lafatti dhukkubsatee ciisaa jiru. Hin ka'a lafatti hafeera jedhamaa jiru. Harka kee ol kaasi nan ka'a hidhimee maaloo. Namni qajeelaa isa kanadha. Macaafota keessaa nama qajeelaa kan jedhamu tokko Iyyoob. Macaafa Iyyoob boqonnaa tokko. Waaqayyo garuu waa'ee namaa miti waa'ee koof waa'ee kee dubbataa jira. Ankoo waa'ee koo dubbataa jira Waaqayyo. Namni qajeelaan hafeera gaafa jedhamu hin ka'a. Aloo tokko miti torba yoo kassarte ati deebitee sooressa jedhamuudhaaf Waaqayyo maqaasii kaa'eera. Hafeera warri siin jedhan dhufeera jedhanii lallabu gaaf tokko ameen jedhate. Namni maqaansaa Iyyoob jedhamu tokko biyya Uur keessa ture. Namni kun nama irrina hin qabnee fi nama yaada qajeelaa, nama Waaqayyoon sodaatu, hamaa hundumarraa kan gore ture. Namni kun nama qajeelaadha. Garuu hojii seexanaaf yaada seexanaarraa kan ka'e gaa'illi isaa kufeera. Namichi kun fayyaadhaan kufeera. Fayyaan isaa kufee dhukkubsataa jedhamee dhibamaa jedhamee foolii godhatee madaa'ee qeensa irraa dhumee waan ittiin ofooqu dhabee nama galiidhaan ofooqudha. Qeensi isaa nama saganedha. Bultiin isaa nama saganedha. Haadha manaan isaa isa ganteetti. Ijoolleen inni waa'ee isaaniitiif fuula Waaqayyootti aarsaa dhiyeessu du'aniiru. Horiin inni kaleessa qaba jedhu hunduu maal isa godheera? Waan hundumaa dhiisee siree irraa bu'ee daaraatti galeera. Namichi kun waan ka'uun fakkaatu miti. Namichi kun waan deebi'ee yaadatamuun fakkaatu miti. Namichi kun waan deebi'ee gargaaramuun fakkaatu miti. Waa isinitti immoo boqonnaan 42 garuu kan isaa ture. Boqonnaan 42 garuu waa'ee ka'uu mana isaati. Waa'ee jijjiiramuu mana isaati. Waa'ee lammaffaa yaadatamuu mana isaati. Waa'ee nama caaluu isaati. Macaafa qulqulluun maal jedha? Waaqayyo dachaa isa eebbise. Maal isa eebbise? Argitee namoonni gaafa konkolaataa tokko bitattee si jalaa galagaltu boo hin kassareen. Fooqii tokko gaafa itti gurgurtu hin kassareen. Tokko dhabuu kee lallabu Waaqayyo boqonnaa 40 irratti garuu lama sii gochuuf jira. Qamadiin lafa bu'ee ija tokko hin tortore gaafa teettu garuu zaalaa ta'ee lafaa qaba. Qamadiin ati facaafte ija meeqa? Boqqolloon ati facaaftu ija meeqa? Tortoreera gaafa teettu miciree keessa ishee keessa see bicuu beetu ishee xinnoo keessaa fudhateetu Waaqayyo muka lamatti kaa'ee ol ergi. Galgala kana kan kee akkas ta'a. Badeera kanatti jette biqilee kassareera kana jette dachaa baay'atee maaloo waa'ee kootiim waa'ee kootiim waa'ee kootiim dachaa jedha. Macaafi qulqulluun Iyyoob Waaqayyo dachaa isa eebbise. Fayyaadhaan hin eebbise. Kufee ture namichi kun fayyaadhaan. Waaqayyo garuu lammaffaa yaadate. Iyyoob si'a tokkitti dhukkubsate. Si'a tokkitti kufe. Otuu deebi'ee si'a torba kufeeyyuu torbanuu maaliin godha ture jedhu. Hin ka'a ture. Si'a tokkittiidha kan inni kassan. Si'a tokkittiidha kan inni kufe. Si'a tokkittiidha kan inni boo'e. Si'a tokkittiidha manni isaa lafa kan ilaale. Si'a tokkitti abidda bira taa'e. Si'a tokkitti harka namaa ilaale. Si'a tokkitti qeensa dhabe. Si'a tokkitti ijoollee dhabe. Lammaffaa deebi'ee rakkanne. Akkasii godha Waaqayyo galgala kanaa kaase. Akkasii godha Waaqayyo galgala kanaa kaase. Qaban tureef na jalaa fudhatame malee. Qaban tureef na jalaa kassare malee. Qaban tureef lafatti na jalaa hafe malee. Qaban tureef lafa na jalaa ilaale malee. Waan ati jette lammaffaa kaasee sii dhaabaa. Nama hundumaan jenne macaaf. Nama akkamiitu kufee kaa? Nama qajeelaa. Nama qajeelaa jechuun nama akkamiiti? Nama Waaqayyo wajjin jiraatu. Nama mucaa Yesuus ta'e. Mucaa Yesuus kan ta'e hunduu nama qajeelaa jedhama. Yoo kufeen kaa? Yoo kassareen kaa? Yoo jaameen fayya? Yoo dhukkubsateen fayya? Yoo kassareen deebi'a? Yoo hiyyoomeen sooroma? Yoo akkas ta'e akkasaa hin deebi'a? Torba yoo kufe torba kaa? Yoo torba dhukkubsatees abdiin jira. Yoo si'a 9 ta'e yoo Waaqayyo bira ammayyuu abdiin jira. Namni tokko iyyiti ammayyuu abdiin jira jedhimee maal? Waa'een nama kanaa namaan gala. Namichi kun nama qajeelaadha. Nama Waaqayyotti hidhatedha. Waa'ee nama qajeelaan isinitti maa jedhu? Inni dhukkubsatee minnoo lafatti hafee gaafa jedhamu meeqaffaa dhukkubsachuu keetatti?
Kaleen keessi amee kafaase dhukkube. Tokko irratti boosaa biraazar torba yoo dhukkubsatte hin kaatedha Waaqayyo. Carraan nama qajeelaa bal'aadha. Carraan nama qajeelaa bal'aadha. Kun cufamnaan hin boohin bal'aatu jira si dura. Kanan nama etteen boohin achi kan biraasii kaa'eera Waaqayyo. Sanan nama etteen boohin kan adii kaalaa kaataa kaataa boosh. Mana raajii mintee irratti sagaleen kun haa ta'u maqaa Yesuus. Waldaa kana irratti maqaa Yesuus haa ta'u maqaa Yesuus. Tajaajiltoota amananii fudhatan irratti haa ta'u sagaleen kun. Macaafi qulqulluun abboota firdii boqonnaa 16 lakkoofsa 6 kaaftanii amma lakkoofsa 22tti gaafa dubbistan seenaa Soomsoon argitu. Soomsoon nama goota jabaa utuun dhalatin waa'een isaa kan dubbatan garaa haadhaa keessatti akka araqeen dhugne akka wayiniin dhunne akka waan nama macheessutti hin buune achi immoo gaafa dhalatu akka dubartiitti hin buune kana duwwaa mati rifeensa mataa isaatti akka hin buune akkatti hin buune akkatti hin buune akkatti hin buune jedhamaa nama guddatedha. Nama qajeelummaatti guddatedha. Rifeensi mataa isaa gatii akka qabu dubbata Waaqayyo. Rifeensi mataa isaa kun akka hin muramne kan jedheef Waaqayyo qaama isaa irraa tokko akka lafa bu'u hin barbaadu Waaqayyo. Namichi kun nama garaa keessaa kaasee eegumsa Waaqayyootiin guddatedha. Gaaf tokko garuu otoo hin beekin boqonnaan 16 kanarratti kufe. Boqonnaan 16 kun boqonnaa kufaatii Soomsoon ture. Boqonnaan 16 seenaa Saamsoon keessatti boqonnaa baay'ee jibbisiisa. Boqonnaa harka nama hin taanetti dabarfamee kennamedha. Boqonnaa kana keessatti mangaagaa harreetiin nama 1,000 kuffiseera. Boqonnaa kana keessatti dubartii ija lama harkatti kufi. Boqonnaa tokko kana keessatti jabduu cimaas salphina guddaas keessummeessa. Lakkoofsa 16 kaaftanii gaafa dubbistanii 16 kaaftanii namichi kun hin qabame ija isaa keessaa baafatanii qullaa isaa godhanii namicha qullaa biyyaa dhoksu namicha qullaa Israa'el dhoksaa ture. Har'a garuu qullaa isaa buusaneedha. Saamsoon isa mangaagaa harreetiin nama 1,000 ajjeese. Taariik noosu. Taarikii dhanni wanta akkasii hafeera jedhan. Waa'een nama 1,000 mangaagaa harreetiin kuffisu hafeera mana Saamsoon itti deebi'een hojjetamu jedhanii dubbatu. Achi galagaleetu yaa Waaqayyo mee lammaffaa na yaadadhu. Diinota koo balleessi. Kana booddee anis taa'ee siinis gaddisiisuu hin barbaadu. Anis wajjin immoo du'uu hin barbaada. Lakkoofsa 21 gubbaa gaafa deemtanii ilaaltanu rifeensi Saamsoon lammaffaa biqilaa ture. Warra ameen jettan lammaffaa waan sinii dhufaa jirutu jira. Lammaffaa maal ta'aa ture jedha. Biqilaa ture jedha. Wanti jalaa fudhatame, wanti jalaa aadame, wanti irraa fudhanneerra jedhan humni isaa keessa jira kan jedhame jalaa fudhatameera kan jedhan nurka galeera kan isaan jedhan lammaffaa isaaf dhalataa jira jedha. Lammaffaa isaa biqilaa jedha. Yoo sagal si aadan iyyuu sagal biqila kan keeyameen jedhu. Namni qajeelaan torba yoo kufe iyyuu torba ka'a. Saamsoon ofirratti hin barre. Rifeensi mataa isaa lakkoofsa 21-22 dhagaa dubbisaa. Rifeensi mataa isaa garuu biqilaa turedha. Anta rifeensi mataa isaa biqilaan ikkoo namichi waan godhu beeka. Humni jabaan kan inni jiru rifeensa mataa isaa keessa ka'a. Rifeensi mataa isaa baduudha kan isaan waarradee ture. Rifeensi mataa isaa baduudha irraa ka'uudha kan qullaa isa buuse. Rifeensi mataa isaa irraa aadamuudha kan garbittii isa godhee minaan isa daaksise. Rifeensi mataa isaa irraa aadamuudha ija isaa akka isaan golgolanii keessaa baasanu kan godhe. Rifeensi mataa isaa keessaa ba'uudha abbaan arge uleedhaan tuqee kan inni jalaa fiigee ittiin taphataa ture. Amma garuu Waaqayyo maal godhe? Nami qajeelaan torba yoo kufe iyyuu torba ka'a. Nami qajeelaa yoo irraa aadame iyyuu deebi'ee biqila. Kan nama qajeelaa utuma irra dhaabattu didee si fuudhee ol ka'a. Minaan daakaa ittuma taphatamaayyuu sitti taphatamaayyuu Waaqayyo waa godhaa jira. Sitti qalladamaayyuu Waaqayyo waa godhaa jira. Sitti baacamaayyuu Waaqayyo waa godhaa jira. Yeroon kee gubataa jira utuu jedhaniiyyuu Waaqayyo garuu waa godhaa jira. Niyyiti Waaqayyo waa ikootiif waa godhaa jira jedhame. Rifeensi Saamsoon garuu lammaffaa biqilaa jira. Sana booddee mucaa isa harkisuun jaamaadha waan ta'eef jaamaa namatti harkisa. Mucaa isa harkisuun akka jedhe utubaan mana kanaa eessa jira mucaa koo biraan nagahi mee jedhe dhaqee qabate. Yaa Waaqayyo na gargaari jedhe. Anta ikkoo inni hin barre malee rifeensi biqileera. Wanti mana raasu korra jira amma deebi'eera. Kufuu kee duwwaa beekta Waaqayyo si kaaseera. Kassaruu kee beekta Waaqayyo si kaaseera. Dhukkubsachuu kee beekta Waaqayyo si fayyiseera. Atachuman jira seeta Waaqayyo si jijjiireera. Galmeen kee iddoo jiru hin jiru Waaqayyo baaseera ameen jedhe. Maaloo namni tokko iyyiti ameen jedhi dabalee. Waaqayyo akka jedhaa jiru torba yoo si kuffisan ka'uudhaaf carraa qabdan mayyuu.
Yoo sagalee yoomte iyyuu deebitee kaatee sooressa jedhamta. Waa'ee kootiim namni tokko iyyuu waa'ee kootiim jedhame maalo. Maal jedhaa jiru waa'ee kee bakkee kana? Maal jedhaa jiru waa'ee kee bakkee kana? Afaanitti hambisa Waaqayyo si bira hin jiru. Cabeera gaafa jedhan fayyeera jedha Waaqayyo. Hafeera gaafa jedhan dhufeera jedha Waaqayyo. Kufeera gaafa jedhan ka'eera jedha Waaqayyo. Labsiin labsiidhaan sirraa adii qabu galgala kana. Labsiin labsiidhaan sirraa adii qabu galgala. Saamsoon isa kaleessaa malee sarraan qabu jennaani lafa namni itti kolfuudhaaf wal qabetti lafa namni walitti qabameetti kolfuudhaa jedhetti utubaa manicha qabee shak waan ati raastuun beeku garuu asii galtee lafti siin araasamu safarri siin araasamu mandarri siin araasamu waan ati sochoostuun beeku garuu siin socho'u maqaa Yesuus lafti siin socho'u araddaa siin socho'u biyyi siin socho'u mandarri siin socho'u sagaleen lallabaa jiru kun mana keerraa biqilu har'a. Lekka Saamsoon ofirratti hin barre malee humni isaa deebi'eera, ayyaanni isaa deebi'eera, dibanni isaa deebi'eera, rifeensi isaa biqileera. Ati hin argine malee deebiseera jedha Waaqayyo. Kaleen kee deebi'eera, sammuun kee deebi'eera, jireenyi kee deebi'eera, ogdiin kee deebi'eera, maasiin kee deebi'eera. Inni si jalaa bade deebi'eera, inni si jalaa fudhatame deebi'eera. Waaqayyo deebiseera.